hin beekne ni jira silii galee ortodoksii keessa kitaaban alaa warra jirantu jiru ortodoksii keessa. Kaayyoon kiyya isaan irratti xiyyeeffata. Dhugaa keeti kitaaba ortodoksiidha. I think warri ortodoksii osoo iccitii isaanuma bira jirtu tan jarrirraa dho'isan osoo arganii akka masgiida guutanii gartee nuti bakka dhaabbanne salaanuu akka nu dhowwan ani shoorittiin beeka. Iccitii baay'eedhaatu jira tanii jarri dho'ise. Eessarraa dhuftee fi akkamitti dhuftee fi gartee waan afaan nama saalfatu waan hedduutu jira. Kana kiyya sarratti itti fufaa'e. Ishimee jiran yeroo ortodoksiin jirti laata? Akkam jirtu? Allachu nagaa fayyada. Bushaayee nagaame. Dhiifame baay'oosh sorry baay'oosh dhiifametti rakkasee si yaamne. Rakkoon qabu. Ayyee gaariidha. Nagaan siif haa ta'u mee akkamati ortodoksiin amantiin kennu? Eeyyani waaqayyoodhaaf galannaa ta'u. Inumaatu tole ayyee gaariidha. Ortodoksii tawaahidoodha jedhee yaate akkasii? Eeyyani. Tole Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Wannan dubbachuu waduun qaba. Dursa jechuun duraan abbaa keenyas akaakayyuun keenyas haati keenyas jechuun musliima wajjin guddatanii har'a gahan. Sheekni jiru sheekni gurguddaan akkasini ol kan beekan jiru jechuudha. Ammasini ol kan beeku jiran. Dhugaadha. Akaakayyuu keenya akkaawwan keenya wajjin nyaatanii dhuganii guddatan. Baratanii isin olis baratanii turan. Waa'ee amantaa isas deemanii. Garuu isaan warroonni beekan sun guyyaa tokko waa'ee amantaa kiristaanni amantaa musliimaan qe'e musliimni amantaa warroonni kaleessa dhaqanii nyaannadhaaf dhaqan kun maal rakkataniif qeequ? Nu gorsuu barbaadde baay'oosh mana kee banadhuu nu gorsi maamaatii jedhu hamma gaafii. Amantiitti buunu waan har'allee borullee amantiitti buunen nu. Amantiitti waan ta'eef amantii keenya kana miti. Garuu isin irraa bu'aa bakka isin ga'e haga itti saalfattanii viidiyoon keessan qullaan gadi ba'ee itti saalfattanii isin hin ta'u isin. Yoo na bar inni isin haa dhokatuuf amantiis qeexxanii gadi baatanii. Tole obboleettii teenya mee tokkoffaa duraa irratti gorsi keetillee ati nu gorsuudhaaf nuti eebbifamii uumayenna. Inni itti aanu mo'aadhoo koo miira keessaa baanee yoonii fi waan beektu atillee nu barsiifte nutillee waan beeknu si barsiifne irra wayyuu maaliif jennaan atis naqe atis yoo naqeete obboleessuma kee qeexxe yoo na arrabsite obboleessuma kee arrabsite yoon si arrabse obboleettuma tiyya arrabse akkasuma miigaa. Tanaaf jecha naafi ati wal arrabsuu walitti gartee gaarrinfachuudhaan dura naafi ati waan hamtuudha walirraa ittisna malee waliin ittisnu waan hamtuudharraa wal dhorkina malee wal arrabaan gartee dubbii waliin dhorkina akkasuma miigaa. Abdullahi Abeet yoon dogongoree na sirreessi sirrumaami. Barkanna dhibeetu beeknan keessa amma isaan beeknan keessa ba'an miti mataa isaaniitiin ba'anii jiru. Garuu warra hafe kanaaf amantiin akkanatu jira. Beeta kiristaanii keessa wanta akkanaati imma beeta kiristaanii beekan ture bar osoo warra isaaniitiif kabajaa qabaatanii jechuudha. Amantiidha. Okay, bareeda. Wanni isin jechuu barbaadu ustaaza natti fakkaate wanni isin jechuu barbaadu tokko fixaddooti ani si dhaggeeffadha fixaddu laa yaabbaayyus ta'in carraan asii kan kun carraa akkami beektaa carraa dubbachuullee siif laadde carraa gorsuullee yoo barbaadde xiqqoo nu gabaabsiteetuma nu gorsita siif laadde yoo arraballee qabaatte carraa nu arrabsuu sii laadde yoo nu qeequu barbaade carraa nu qeequudha sii laadde garuu gaafa waan kana hunda fixatte suuta kabajaan akka hangafaaf qotasoo obbolootaatti wajjin haasa'uu
yoo kan fedha qabaatu taate gaafa san nagaan akkanaa hojjaasoyte gurra kee qalbii qaawun akka wal dhaggeeffannee hojjaasoo nu barbaada. Amma immoo gabaabsitee carraa arrabaas qeequmsaas gorsaas waan feetee usiif ilaadha. Hoggaa fixatte garuu na dubbisi amma ikiin qabadha. Tole eebbifame. Akka ati nama kabajaa qabdu intala dubartii intala Oromoo akka ati taates numaan beeka. Nama safuu qabu ati nama arrabsoomi garuu dubbiidhaaf hin jee malee eebbifame. Fixadhu siif laadhe. Kino ani bara ammallee sinummaanuu ustaaza amantii keessa yoo ta'e sin ilaallata malee nu hin ilaallatu. Keenya soo ta'e keenya ilaallata. Garuu isinummaanuu hin dubbanne warroonni kalees akkas turan hin dubbanne. Garuu ijoolleen kun har'a bahanii ijoollee baay'eedha akka lamas jiru bar karaa keessan kan dhufe ijoollee baay'eedha. Tokkichi garuu waa'ee amantiin akkas ta'e san ta'e kan ta'e hin dubbanne. Garuu ijoollummaan kun lamaan maal ta'anidha? Maaluma gatanii isaan bakka. Asirraan namni amantii musliimaa qeeqa jiru tokko hin jiru. Dhuguma ijoollee musliimaa wajjin turre hin jaalanna hin kabanya. Garuu isaan kaleessa seenanii har'a maaliif yoo bu'an maal ta'a bakka. Barni wanni tokko nama salachaa bara wanti tokko yoo dubbatan jedhan nama salachaa garuu isaan okay fixattee dubbadhu. Kanammoo wanni ani isin jechuu barbaadu tokko keessa gaafa isaan akkanumatti isinirraa hafani. Waan sin jiru naaf sin baay'ee takka bicha na dhagaime. Da'ee humaatii miti namicha obboleessa feeti namichi gaafattan deebisuuf miti. Dhiisi kennaa waan takkaan sin jaa. Ati anuma irratti guuttadhuu kenna. Yoo obboleettiin teenya nu arrabsitee baates dhiifama gooneef. Yoo nu qoyixee baates nu jeexee baates dhiifama gooneef. Yoo teessee nu faana nagaa naasuutes dhiifama gooneef. Because sababni isaa haasaa wajjinaa soonu kana isii qofaaf miti. Obboloota kiristaanaa baay'ee jira Penteestee, Ortodoksiis, Adventistii, Joobaa, Kaatolika hedduutu as jala nu dhaggeeffachaa jira. Kanaaf jecha haasaa wajjinaa soonuu fi carraan nuti ilaalle kana yoo isiin dhukkee nurraa haftee baate nuti obboleettii teenya rabbiin haa qaceelchu numan beekneef no gartee waan kana haasofte malee osoo beektee gartee janneetumatti dhiifna. Garuu obboloota baay'ee jalaa hubata warra kiristaanaa. Yoo isin baate nama dhibbata akka jira. Ani immoo nu hunda arrabsuun isiidhaa na yaachisu. Qeequunsii na yaachisu. Jeequunsii na yaachisu. Akkasuma wajjin bara deemuun isiitillee na yaachisu. Wanni na yaachisu waan takkittiin. Obboleettiin tiyya xaartee laffaatee dhufte. Laffaatee seente. Erga seente obboloota carraa ol bahanii dubbachuun argatiin baay'ee jira. Garuu isii waaqayyo carraa laateef ol baate. Ol baatee nu arrabsituus akka feete jettuus carraa waa barachuu osoo ifiisiitiif ifiin laatiin bahuusiitiin na yaachisa. Yoo isiin baate obboloota hedduu baratee ba'a. Isiidha osoo hin baratin baate. Isi saniin na yaachisa. Garuu waa xiqqoo waa dhageessee silaa deemteellee bareedaadha. Obboleettiin tiyya miira keessa galtee jirti. Baay'uush mee waasi gaafadha moo na gaafatta? Maal gaafachuuf gaafadha? Ati yoo barbaadde islaamummaarraa yoo waan qabdu qabaatte waan jibbituus yoo qabaatte waan qeexxuus yoo qabaatte mee naadii heessiyaan si dhaggeeffadha. Siif hin deebisaa hayyama rabbiitiin. Ani bara maaliif islaamummaa hin barbaannes garuu hin kabaja hin barbaanne islaamummaas taanan jechuudha. Hin kabaja amantii keetiif jedhee sissi kabaja amantii keetis nan kabaja. Ani intala nama guddaa intala Oromooti. Eebbifa akkasi kunnoo. Duraanin jedhe laasoon si labbiin akka nama mul'ata argee. Kabaja haadha kabajaati. Akka nama mul'ata argeettiin duraanuu osoo ati akka nanaan hin jehin intala kabajaa qabdu intala Oromooti siin jedhe. Tole eebbifa. Gaafii na gaafatu qabdaa islaamummaarraa. Imman qabu wanna ta'eef hin gaafadhu ka. Amantii keetirra imman qabu wanna ta'eef hin gaafadhu. Wanna irraa barachuu qabu hin qabu maa hin qaba wanna ta'eef. Kabaja amantii keetiitiif iyyuu hin gaafadhu. Ishee eebbifame amantaa tiyya sababaatiin haa kabajjeefuu galatoomi. Tole ani hosi gaafachuun hin danda'a amantii teetirraa. Amantii keerraa hin qabdu. Kabaja amantii keetirraa amantii keenya gaafachuun hin qabdu. Ani wanni dhufeef amantii gaafii keessaniif osoo hin taane
amantii keenya qeequu dhiisadha bakka. Ijoolleen kun akkuma har'a kaleessa gite amantii kiristaana keessa amantii musliimaa qeeqatu. Daqiiqaa takka amantii okay ni fitatta woman ibsu de ijoolleen kun gaafa amantii kiristaana keessa amantii musliimaa qeeqatu turan. Viidiyoo isaanii amma garuu gaafa mooyyuu asii kuufanii jedhan jechuudha. Gaafa asii kuufanii garaa isaanii guuttatanii jedhanii keessa borus mooyyuu kara biraa deemu beekte karteef waa argatan jechuudha. Kara gabaa deemu naggaadeen gabaarra gabaatti tartaniiti gaafa sinis immoo akkanuma isin godhu. Ishee carraan alaa du'a dhokko. Tokkoffaa dura amantii tiyyarraa si gaafattamu teetiraa si gaafadhaan jee ati immoo teetiraa ani waan hin gaafadhuun qabu jettee islaamummaarraa tole si gaafadhu jennaan amantii tiyyarraa dhimma hin qabu jette. Okay amantii teenna barsiisuu fadhani qabda? Amantii teetirraa na barsiisuu fadhani qabda? Amantii tiyyarraa moo? Eeyyeen. Ma was ilaalachiisu waan hin qabneef barsiisuu fedhan qabu. Maaliif ustaaza waan ta'eef nama barsiisan malee keenya barachuuf dhimma hin qabdu nuti immoo dhimma hin qabnu. Nuyi wanni dhufneef amantii namaa qeequu osoo hin taane warra tuqaa kana. Okay, daqiiquma takkalaan ati amantii teetirraa erga na barsiisuu hin barbaanne ani obboleessa keeti moo obboleessa keetii miti? Obboleessa kiyya. Erga obboleessa kee taate ati amman tana karaa sirriirra jirta moo karaa sirriirra hin jirtu? Qoy ustaaza miti ati. Erga ustaaza taate waa'ee amantii matsaafni keessanii amantii namaa dhaqaayi jedha. Ammallee matsaafni keenya abbaan waan barbaadetti amanu hoo jaalatte amantii kiristaanatti amanii jedha. Hoo jaalatte goota akkuma isaan deeman kana gataa deema jedha. Kanaafuu ati amma akka Yesuus akka matsaafni kee dubbatutti ana obboleessa kee ergan ta'e na jaalatta moo nan jaalattu? Waaqayyo nama kamiyyuu ta'e jaaladha dabar nama hin qeeqina nama tuqna na jaalatta miti ree? Erga na jaalatte ani amma islaama amantiin tiyya amantii islaamaati. Karaa sirriirraan jira moo karaa dogongoraarraan jira? Yoon karaan dogongoraarra jiraadhee karaan kee karaa sirrii ta'e ergaan obboleessa kee ta'e erga na jaalatte obboleessa fi jaalatan ibiddatti karaa dogongoraa irratti dhiisan karaa sirriitti as yaamanii osoo abbuma fedhate sheekhas ta'uu sheriifis ta'uu namni nama waliin caalu soo erga akkas ta'e ani nama obboleessa keeti na jaalatta yoon sirriirra hin jiraanne karaan kee sirrii ta'e mee karaa sirriirratti na deebisi. Jaalala jechuun maali? Yoomii fi jaalalli gaafa du'an biyyee walirraa wanta dhadha'uudhaan no jaalala jechuun bari nama tokko gaa jaalattee akka namaatti waan sirrii ta'e irra deeggarta waan sirrii hin tahin irra yoo jiraate wanni kun sirrii miti karaa gaarii qabadhu yaada ja'u san qabsiifta nama san jaalatta ja'ama. Tanaaf yoo ati nan qabsiifne warra dhufee achi keessa jiru ijoollee dhufanii achi keessa jiran kana qabaa seera. Ijoollee sadeen kana warra dhufee baay'ee dhagayeete ijoollee sadeen kana qabaa. Gaafa ijoollee sadeen kana seeran barsiistanii waa'ee amantaa sagaleen kee ni jira. Isaa sadee waa'ee amantaa gaafa barsiistan siifin kana gaafa isaa waa'ee hin dubbadhu. Obsi. Takkitti tana boodan dubbadhu. Obboleettii tiyya erga ati fadhan qabaan naas hin gaafanne. Naas gaafachuun feene. Akkaan si gaafadhuun feene. Erga ati na barsiisuun feene. Ani immoo ati obboleettii tiyyaa. Isaan barsiisa jedhee baran dura warra sadee achi keessa jiran kana barsiisa ergasii hin baran irraa isaan gaafa barsiisa. Isaanii miti. Ani immoo ati dhageeffadhu haa takkaanatti furime. Waraabanii poosti. Mee takkaanatti furi. Mee mooditara na filadhu. Takkaanatti furi. Hadaraa takkaanatti furi mee obboleettii kenna. Erga akkas taate ati obboleettii tiyya ansiin jaaladhaan tala Oromooti karaa sirriirra hin jirtu karaan sirrii islaamummaa qofa ansiin barsiifadha narraa ni baratta fixadhe tanuma nin baradha jettuttiin fufa hin baradhu jettu maayikiin qabadha nama biraatti waliin haasa'u. Dura isaan achi keessa jiran kana barsiisa isiniin jedhee baran warra achi keessa jiran kun amantii kaqee kun immoo taqullaa waraabu kana barsiisa ishee ayyoo obboleettii tiyya fadhan qabdu namni biraa waliin eebbifa. Kun istaaza keessa salphisa kun kan godha kuburii isaanitti kennaa dura isaan namni akkamitti akkaniiti horatu laada. Ustaaza keenya dhiifama siin gaafannaa warra akkasii irrumaa dhiyeessutu ta'aafi. Maa baastee dhinkana ishiitti dubbachuun barbaadee baru. Inni dubbatu kennaa maal goone? Kan biraaf fiddee bar waa'ee qaama qullaa turte. Ustaaza si carraan kenninaa fi carraa yoo kennitaniif isaa zim jedhanii hiyyuu malee isa sin dubbattan dhaggeeffachuu fi miti yookaan hubachuu fi miti bar. Carraan kenninaa fi jara akkasitti akka haasa'an. Beekaati laadeef ani beeka.
beeka asama laal isaata goobaraas lafaatti kaasuunan beeka marfee takkaa fa'akhadnaahu akhdan wabiilan fakayfa tattaquuna in kafartu yooma yajcalu wildaana shiibaan isaan qabus numan beeka haga isiin jecha xiqqaa tokko qofaan tiksii takka wallaahi halkan kana guutuu akka baranda nama duriyyee maastashii dhuiduutti kana laal mataa kana fooyaa bultuka hirriiba hin qabne halkanii guyyaa walit daleeduun isii ja'an garuu beekaatu man obsaa beekaatu maaliif jennaani mee xiqqoo yoo waa hubatan mee xiqqoo yoo tasgabbaawan mee xiqqoo yoo gartee haga oromoo waan jetti reefka fi torba gara gaggalchanii dhiqanii ja'an torba gara gaggalchitee dhiixeeti Sumboota gaa erga didee baktiyyuu caalee firrumaa darbita maal gootare tanumaaf jecha suutatti dubbadde amma obboleettiin tiyya suuta dubbachuun feene guyyaa takka numa qaceelti je'een yaada rabbii kiyya bira rabbii kara islaamummaa kara dhugaa rabbii si haa qabsiisu. Amiin amiin amiin. Ani ittiin kaane malee osoo itti fe'ama girgirii guddoo bu'a. Eenyudha? Bashoo maal jedhama maqaashii? Anuma deebistanii turtan. Maaliif ergattee immoo madireenyo akkasii galcharreen beeku meegaa finkee maa illati? Situ sinan barbaade maa olnaa deebisaa jennaan olna deebisanii barsiisuu saa turtee ati ortodoksiidha. Mazaa guddisii irratti boca kamirrattuu sagadinaa jedha. Ortodoksiin jechaa fidde bocoota san hunda bataskaana fi mana keessatti laxxafanii sagadaniif. Hanga ammaa saa turte carraasii kennine naa deebisi kan. Ani bar lolan dhufne wannummaan kunuu wannummaan sin dhibe maatu jira hanga amma dhageenye nu deebisin jechaa jira bar lolan dhufne barani wannumti kana wanni sin dhibe amma ortodoksiin akka feettaa sagadu haadhiisu maaliif kana kiristaana kan mana banatee jechuudha kiristaana mana banatee waa'ee amantii musliimaa osoo hin jira meesin jira amma biyyi keenya iyyuu qorumsarra jira biyyaaf kadhadhaa haqa sayyaa rabbi jedha irratti dubbataa jirru oolota Itoophiyaa keessaa badde akka gaafii tana na gaafadhuume Bonto, enyu kenna echuuqiyya. Olbasa wanta tana injootan. Gaafii takka daa gaafadhu enyu maqaan isii Baayoosh. Dhagaan jira rakkoon qabu maqaa. Baayoosh. Ati mataskaanii takkaa dheettee. Anyaani moo? Layoota nageessite malee hin deemne. Ani mataskaanii hin dhaqu waan siin jedhu erga mataskaanan dhaqiini ati waan ganama subii mataskaanatti arrabarra dhabdhab namaa godhan tokko gartee karameella wayi. Akkamitti dhaqxee argite reessa? Foonti xiqqaa tokko. Ati ustaaza miti nama qara'u bar ustaaza jechuun biyya keenya irratti ustaaza nama kabajamaa. No, ani badwaan kabaja bira tarau ustaazna jechuudha. Garuu isin har'a miidiyaan ture ustaaza maqaa ustaaza keessanillee of balleessitani. Ustaaza jechuun garuu akka nu beeknutti kabajama. Niiti ustaaza jechuun niiti kabajamtu. Niiti ustaaza jechuun dhugaa waaqaa dubbanne niiti kabajamtu. Niiti sheekaa jedhan niiti kabajamtu. Amma waa'ee nuti dubbanne bar akkin jedhe ati foon namaa ni nyaatta. Fakkeenyaaf foon Yesuus Kiristoos nyaata amma laal ogaa mataskaanii dhaqanii akka ortodoksiitti waa'ee afaanii dhab namaa godhan dhiiga Yesuus waa'ee kanatti waan xixiqqoo takka fudhanii akkana afaanii facaafata foon Yesuus waan sun takkaa qammastee. Amma muyitiin irratti hin qabina bar eenyummaanuu amantiin isaa osoo tuqame zimin jedhu ustaaza taatee illee namni amantii kee tuqe zimin jettu ani bar inni kan amma dubbachaa jiru amantii namaatirraa gadi bu'aa maaluma rakkattani abbaan waan nafeessaa amanu bar seera. Yoom forree gubbata taa'u jira jira TikTok gubbaa jira. Maalumatu sin dhibere amantii waa'ee amantii yaa rabbi amma isheen tuni kan mana banattee waan amantii ta'e hojiin qabdu. Isii mana banatte. Wanni hojjettu hin qabdu. Asirra habaabota akka lama sadii haga dheebatu jechuudha. Dhiisi wanta biraa hojjedhu bakka warroonni immoo amantii turfa warroonni addisiin hin jiru warri fedhii isaaniitti dhufan isaan barsiisuu deemitu. Kaani askoota amantiin kiristaanaa akkas ta'e maal ta'e hin jedhiniinitu. Ishi wasiilaadhu. Erga ustaaza taate deemi gara biraarratti ijoollee biraa qaraasisi ijoolleen amantii keessa ka jiran hin beekne iyyuu hin jiran. Ishi wasiilaadhu. Wasiilaadhu.
Wayisiif kan ammaan tana xiqqoo sheepaan adoolii wayisiif kan tokkoffaa duraarratti disbo ani waan sayyoon fide ammaan tana kiristaana guutuu baaragaa itti fufa hin tokko dhisa. Tole akkana goonu. Baay'is. Nagaan sifa ta'u haadha akkam nagaadha? Naguma galata waaqa. Maanni namni amantii keetu ka jiraatu keessa mee ayyoo namni amantii keetu ka jiraatu waliin an si wajji jira si wajji lolaanan garuu waan amantii keetu qumee maal dubbatan. Amma tu kama jira reen bar ani wanni dibe bar wanni waan jedhan natti waan jedhan. Ulfaadhatti baga wajjin jiraatte mee numa argitanii samoonu marraan iyyuu viidiyoo isaanii viidiyoo ijoollee kana lamaanii numa argitan bakka talaa waan jedhan laal waan isin jettee arrabse san naayimi arraba sun kafa jedhamte anamma si wajji lolaan maaliif beeyta amantii nama arrabsu islaamummaatu nama dhoorka waan ta'eef yoo ka arrabsu taate naas si wajji arrabsaa mee ragaa akka isin arrabsite maal jettee arrabsite mee Arabi argine sini video isaanii jechuudha waan isaan kiristaana maa isirratti arrabsan amma iyyuu immi erga ishee amantii namaa tuquu erga musliimummaan dhooggee amantii namaa tuquu erga musliimummaan dhooggee yaa rabbi jedhamee kan miidiyaa bananii waa'ee amantii kiristaanaa Yesuus akkasii maaramiin akkasii maaliin akkasii fakkeenyaaf baay'ush Yesuus akkam yamme fakkeenyaaf akkam jaanii arrabsa jecha mee amma kun oduu baasuuf osoo hin taane oduu akkas miti ati ilma dhiirati wanta isaan jedhanii dhageessan Labbaayus akka isaan jaanii arrabsan osoo mana murtii gaafadhu sin jaanii jechuun ni gaafata aartee isaa himmati an obboleessa keeti oromummaa obboleewwan waliin nu goote ati intala oromoo takka anis siif laala amantii keessi yala arrabsa waan ta'eef mee Yesuus maal jaanii arrabsan. Sitti moo obboleessa ishiin dhageenye taruu danda'a mukatta amannu nuyi amantii keenya maa nu jalaa tuquudha amma. Yeroo takka obboleettii qaali atillee siifannaa obsi fakkeenyaaf Yesuus nama jaanii arrabsan nama jechaa turanii nama jedhu mukatta amanu jedhu wanti isaan hin jenne jiru ewa amma jarri badii balleessaa qabanii jechuudha yoo nama jechuu isaaniitiif akkasimi amma as keessatti ati qorannoo akkasiitiif osoo ati qalladaa jirta obboleessa si qalladaa jirta jechuun afaan qabuu hin dandeessan erga musliimummaanii yeroo takka amantii namaa qeequu erga hin jaalanne baay'uu na dhageeffaa akkasiin jedhe tokkoffaa irratti namni Yesuus Kiristoos arrabsaa jiru musliimoonni yoo Yesuus arrabsan islaamummaa keessaa ba'an namni Yesuus arrabsu islaamummaa keessa taa'uu hin danda'u tokko jedhi tokko na jalaa jedhi mee yoo ammaan tana buute san ol na deebisa please ol na deebisa tokko ayyee waa ustaaz tokko jedhi gaa dhaga'uu jirtaami garuu ka kiristaanii musliimaa eenyu beekaa Maal garaftaan sin garafa ustaaz jettanii ka tuffee keessa gadi baastanii hodhaa olsuus. Kun ola tun tabiraati ustaaz yeroo takka dhiisa. Ayyee obboleetti dhaga'uu jirtaami. Ani kan dhufee barnoota sanirraa barachuuf osoo hin taane jarri kuni ijoollee kana hin qabdanidha afaan isaanii hin qabdan. Baay'uuf. Sini maraata ofii abbaatti dhata jetta sanitti dhufanii kas. سبحان الذي لا إله إلا هو أما لقي فلنمني كريستيان أنا برسيسو سونتاني أنا برسيسو سونتاني سني هم أفكنا سيرام برسيسا بايوش نلاقي خاوي مال تادي أنا بليسيني وإن كان مال تادي ما كان نقول أولني سنجدين نمني يسوع الربسي فكان يسوع كريستوسي إرجع مع ربي خبجة مع راجي أمنا مسلمني yoo arrabsite ergamoota arrabsinaan islaamummaa keessaa baata. Tole Yesuus Kiristoos keessanii maal jedhanii arrabsan beeyta? Isaan hangaafatu si jedhan afaan isaanii qabiisi. Maal jedhamtii na gaafadhu gowwaa takka arrabsi jira. Gowwaa takka arrabsi lammata ofiinuuf arrabsa akka jedha sanim nageessamiin bamba. Tole na dhageessa akkam jaanni ajee ati afaan Oromoo ni beeytaa miti garuu laalamma wal dhaga'u jirraa miti wanni isin jedhe akkam jedhanii arrabsanii jedhi na gaafadhu. Gowwaa takka arrabsi lammata ofiinuuf arrabsana. Kanaafuu isaan takka arrabsan nan ta'e lammata ofiin arrabsinu. Inna isaan kuni afaan isaanii qabuu hin dandeessan. Yeroo takka obsi wanni isin jedhe namni Yesuus arrabsi kiristaanota maal jedhanii hin beeyta? Yesuus Waan gadi fageessanii namni hin beekne hin jiru jechuudha. Oromummaan seenaadha moo seenaa miti wanni san? Eeyyani yaa ta'u
amantaa aggeeffadhu amantaan quraan jalqaba bahirraa dhufee as gahe malee seenarraa miti jechuudha siifaa galtu waan analisi wanni si himu jiru seenaan mana barumsaatti ati barate sun seenaa sobatti islaama irratti hijiba kaayanii siin jedhe Nabi Muhammad ammoo eegala amantii islaamaatii miti yookiin bu'uuree isaa amantii islaamummaa tanaatii miti islaamummaani namatu irratti uumamaa boontu ofiin boontuun ta'eetulleen amantii islaamummaa irratti uumamtee isarra dhalattee rabbi isa irratti uumee siin jechaa jira maaliif Nabi Muhammad kagartee jaarata 17 keessa ka ergamantee Nabi Muhammad ergamaarra nama tokkodha siin jedhe akkuma Abrahaam ergame akkuma Museen ergame ergamaarra nama tokko Isa alayhi salam Yesus Kristos jedhamu islaama barsiisaa ture wale islaama jechuun rabbiif butamu jechuudha rabbiif ajajamu jechuudha Museen rabbiif ajajamaa ture Abrahaam ajajamaa ture namni islaama jechuun nama rabbiif ajajamu jechuudha fakkeenyaaf Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 21 yoo dubbiste afaan Hibruutiin maal jedha aslim jaa gara rabbiif butamuudha sigaleemi rabbi butamu harka gara waaqayyootti ifkannu fedha kee osoo hin taane fedha waaqayyoo barbaadu akkuma Yesuus Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ani fedha koo osoo hin taane fedha abbaa koo isa ergeetiin barbaadaa jedhe namni fedha waaqayyoo barbaadu islaama Yesuus Kiristoos sagadaati illee ture Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 26 lakkoofsa 39 irratti sagadaa ture prayed sagadaa ture kanaafuu namni sagadu muslima Bareediyya Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa boqonnaa 4 keessatti maal jedhe isin waan hin beekne sagaddu nuti garuu waan beeknu sagannaa jedhe Yesuus afaan isaatiin dubbate tole kanaafuu namni sagadu muslima Yesuus muslima ture Abrahaam muslima ture akkasuma Museen muslima ture Museen seera ba'uu keessatti maal jedha gara Makkaa deemaa ture yookiin hajji pilgrim godhaa ture jechuudha tole isaan hundinuu muslima dhaga'uu jirtaami dhagahaan jira garuu Yesus muslima jecha jedhu xiqqoo ishee waan keessa jiru ni beektana himuu dandeessa yookaan naaf fiduu dandeessa Yesus muslima ta'uu isaa ani kanan beeku Muhammadutu muslima malee Yesus muslima ta'uu isaa hin beeku Yesus kan dhufellee foonitiin biyya lafaaf ergame jedhama akkan baradheetti illee jechuudha yaa taatu anamma amantaa pheenxee keessa illee si galchuun barbaadu maaliif yoo jette amantaa pheenxee darshee yeroo keenya nyaataa si jedhu afaan kee haasawaa kee deemaan naa qabi wanni ati baratte suni barsiisa mana kiristaanaa yookiin waldaatti baratte malee barsiisa macaafaan baranne barsiisa macaafaa irraa wajjin haasawuu dandeenya amma irraa jechuudha barsiisa macaafaa irraatti Yesuus Kiristoos nama foon uffatee jedhama jechi foon uffatee jedhu macaafa keessa hin jiru jechi foon uffatee jedhu iyyuu hin jiru durarratti Yesuus nama foonii ta'e jechuun ati akkuma boontuu nama foonii ta'e nama foonii ta'e jedha malee foon uffatee hajuu iyyuu hin jiru jecha kana yeroo iddoo itti fayyadaman garuu waaqayyo foon hin uffatu ammallee akka macaafaatti fakkeenyaaf tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 18 boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti namni takka waaqayyoon argin jiru jedha akkasuma maal jedha waaqayyoon namni fakkaattii illee hin qabu Yesuus fakkaattii qaba ture waaqayyoon maqaan isaa namni biraatiif hin kennu Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus jedhu kana nama hedduu yaamamaa ture akkasuma waaqayyo hin mul'atu hin du'u jedhee dubbata tokkoffaa Yesuus boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti waaqayyo hin du'u jedhee dubbata waaqayyo namni argite kan jiru jedhee dubbata Yesuus argamaa ture kanaafuu barsiisni ati baratte suni barsiisa waldaati malee barsiisni inni dhugaan inni macaafa qulqulluu kanadha waaqayyo hin du'u inni tokkicha jiraata bara baraati fakkaattii hin qabu jechuudha macaafni barsiisu Kiristaanonni immoo wanni isaan fudhatanii Yesuus waaqadha nuuf jedhee du'e nuuf jedhee garafamee jira Yesuus Kiristoos takka isin jechuun garafama jedhee hin barsiifne barsiisa kanaa barsiisee hin beeku Yesuus irraa bilisa barsiisa kanaarraa si galeemi yoo agartee isin jechuun garafame hajuu taate ragaa isin jechuun du'e hajuu taate takka hin jiru wanni kana jedhamu cubbuu addaam jecha Yesuus dhufee du'e jechuun tokkicha ilma isaa ajjeesee jechuun waaqayyo gara jabeessa jechuudha waaqayyo gara jabeessa miti siif galaa miti waaqayyo gara jabeessa miti badii addaamiif jecha badii akka abbaa guddaan kee yookiin abbaa guddaan kee balleessee jecha boontuun duuti yoo hajaa'um taate mootummaan kun mootummaan akkasii mootummaa cubbuuti jechuudha mootummaa cubbamaadha jechuudha si galeemi kanaafuu waaqayyoon badii nama tokkootiif badii namni tokko hin gaafatamu jedha badii abbaatiif ilmi hin gaafatamini jedha macaafni kanaafuu wanni seerri jedhu macaafni jedhu hin jijjiiramu jedhee barsiise Yesuus kanaaf badii nama tokkootiif dhufee hin duune Yesuus hin duunelleedha waaqayyo kadhate kadhanni isaa dhagaameef akkuma Iyyoob irra jedhu namni qajeelaa yoo na kadhate nan dhagaafi jedha kadhata Yesuus kadhachaa ture kadhas eeloo lama sabatan jee kadhachaa ture waaqayyo dhageef si galeemi afaan dhagoo jirtaan gabbaleeti
Naagalee jira. Anamma beeku waa'ee Yesuus otoo odeessuu dhiisne baay'ee natti tola. Yesuus ko biyya lafaa nama tokko qofaaf hin ergamne sitti meen jira. Nama hundaaf ergame. Yaa ergamu akka illee nama hundaaf malee nama tokkoof hin duune. Sababi nama tokkoof hin duune. Nama tokko Anaaf hin duune yookaan hin duune. Ibsa. laal ustaz maal laal obboleetti waalaikum salaam banadhu cufatini ustaz kan naa yeroo takka banadhu cufatini hayyee wanta nasi laal yeroo takka akki jedhe obboleetti diya qaali Yesuus Kiristoos Israa'eloota qofaaf hin argame jedhe mun jenne na dhaggeeffadhu Israa'eloonni sababii gadadamtoota ta'aniif gadadummaa isaanii keessa yookaan cunqursaa jala waan turaniif jedha malee qofa jedhe mun jenne Yesuus an kan erge warra koolota kana rabatanii mana Israa'el boodan duwwaaf malee hin argamne jedhe mun jenne agartee waan Israa'eloonni sababii anammaa in jedheera siin jechuu hin danda'u maaliif sababiin isaa raagaa waliin yoo dubbanni wayya obboleessa koo ibsa ilaal raagaa waliin wanti dubbannu dhugaa qulqulleessee fidaa jechuudha maaliif yoo jette anamma Israa'eliif qofaa ergame jechuun inni Israa'eliif qofaa ergame taanaan Itoophiyaan maal gochi pheenxee taatire hin fayyadu jechuudha kana jechuun guddaadha akkuma amma jira na dhaggeeffadhu ibsaa akkuma laale walaasuma afaanitti yeroo takka maqaafan beekmiti ilaalaga na dhaggeeffadhu yeroo takka akka wal jala wacuun taane maali beektaa si dhaggeeffachuu keetillee nin jaalladha haasoo bareeda haasoo jirta ulfaadhu galatoomisii jechuu barbaade garuu haasoo walitti dheeressuun jalaataa waan ta'eef macaafni jarri beentii amanuuni ragaan ta'u jarri isaan amanuun ragaan ta'u isaan nuuf ergime jaanii amanuun ragaan ta'u garuu ragaan haa ta'u maalidha macaafadha macaafarraa immoo baasee si agarsiisu tole. Nama sitti meeqa beeki waa'ee amantaa si caqacaquullee hin barbaadu. Anama waa'ee musliimummaa qofa si gaafadhe beeki ibsa. Amma waa'ee musliimummaa qofa si gaafadhe barbaadu. Of hin boontu. Salaamu alaikum obboloonni Islaamaa hundi keessan. Ani of hin boontu xiqqoo of duuba si deebisuu barbaada. Nagaan sifaa ta'u dura. Ameen siniif illaa ta'u. Xiqqoo of duuba si deebisa naa ayyamtaa laata. Rakkoon tokko hin jiru. Ishaa doko reefun tana waa xiqqoo dura hoggaanii seenuu nama na buusen beekwani gaduma bu'een ture. Ani ammaan tana duraan beenteedhaan ture jette ammaan tana immoo amantii takka keessa akka hin jirre himaa turte akkasumame. Dura dhuguma pheenxeen ture amma ergan biyya hambaa deeme mooyyuu amantii kamiirrayyuu hin jiru. Tole haadha koomee waan si gaafadhu pheenxee akkam ja'anii seenanii akkam ja'anii keessaa bahanme yoo maal jettee amantee itti seentee pheenxee ja'amuu dandeessa yoo maal jettee gartee keessaa baate ati keessaa baate takka hoo firii taatee ja'amtame mee amantii pheenxee tana akkam jettee seentee akkam jettee keessaa baate saa ulaagaa ittiin seenan tattiin baan qabdi eebbifame. Hayyee gaaffii bareedduudha. Hayyee jalqaba pheenxee namni pheenxee amanu faayidaa pheenxee yookaan pheenxeen maal akka godhu argee amanaa jechuudha. Yookaan immoo pheenxeen kun waaqa moo waaqa miti jedhee adda baafatee amanaa jechuudha. Jalqaba duraanii jechuudha. Kamiin immoo waaqa ta'uusaa argee duraan kaaseen ture jechuudha. Pheenxeen hin fayyisaa. Kamiiniyyuu amantaa kamiyyuu yoo deemtanii mana pheenxee iddoo kamiyyuu yoo deemtanii dammoo yoo argitanii jechuudha ani amantaa kam gargar baafachuufan amantaa pheenxee dhiise malee amantaan pheenxee tasgabbiillee qabanii jechuudha yoo ilaaltanii jechuudha amantaa musliimallee hedduu nan jaalladhaan jaalachuurrallee darbee hagaa amanuutitti hagaa shaadaa qabadhuutitti illee gaheera jechuudha maaliif sababa jaalachuurraan kan ka'e jechuudha garuu hoo amantaan pheenxee hin fayyisa jaamaa hin argisiisa. Naafa ni utaalchisa ni beektanii jechuudha. Argaallee jirtanii yoo in arginillee raagaa qabatamaa miti jettanii kaboorga nama walitti argisiisnudha jechuudha. Garuu hoo amantaa musliimaa keessattoo kam argee amanaa isa kamtu sirriidha jedhee amanaa jedhin gaafadhe. Gaafiin kiyya siif hin galle haadha koo ani gaafiin kiyya gara amantii islaamaa ta'i siin jechaa hin jiru maaliif hin taane siin hin jenne amantii islaamaa amantii pheenxee tana duraan pheenxeen ture amma immoo
firiidha takka keessaa hin jiru jechuun hunda keessaa baatee akka kophaa jirtu himtee jirta akkasumami. Hold on, let me finish please. Erga kas taate duraan akkam jettee seente amma akkam jettee keessaa baate kanuma simple question. Hayyee galatoomi jalqaba yeroon seene sitti meen jiraani. Amantii maatiin kiyyaa waaqeffataa turanii waaqeffataa irraan ortodoksii achi pheenxee ta'anii sababii isaan pheenxee ta'anii noo sababii isaan dhukkuboota garaagaraa irraa isaan fayyise akkasumallee iyyuu seexanallee yeroo isaan qorutti faayidaa isaa akkamiin akka argisiise arganiit itti seenanii jechaadha. Maatiin kiyya guutummaan isaanii jechaadha ana qofaa miti kadhamanii jechuudha. Mataa kee no maatii miti si mataa keetiin barbaade. Eeyyan anillee iyyuu lubbuu kan kooti fayyina waan kenneetii fi waanan irraa bilisa bahe waanan argeefin amantaa pheenxee san fudhadhe. Eebbifame hayyee mee tanumatti sirraa gabaabsatana naa deebiste haa jedhu hayyee akkam jettee keessaa baate akkas jettee fayyina qaba fayyina nama kana jettee erga seente akkam jettee keessaa baate hayyee mee maal ja'anii yoo maal ja'an amantii sun keessaa bahan mee. Laale amantii sana na dhaggeeffadhu amantii sana keessa namni kan bahu fooniin qofaa miti yookaan lukaan deemanii keessaa bahanii miti jechuudha. Yaada ofiitiin illee keessaa bahu jechuudha. Kanumti pheenxee ta'ee pheenxummaa isaa gadhiisu ni jira jechuudha. Ni beekna jechuudha. Musliima illee ta'ee kan musliimummaa isaa gadhiisu ni jira jechuudha. Maaliin kunoo namni cubbuu kamillee ni hojjeta cubbuu isaaf qalbii diddiirrannaa hin godhatu taanaan amantaa sana gadhiisira jedhama. Dhaggeeffadhaan illee har'a cubbuun kan kootiti amantaa pheenxee kanaaf hin madaalu kan jedhamu agaan qalbii diddiirradhuutitti lafa taa'uun qabaa kan jedhamu irraa kan ka'e harka koo sassaabbadheen keessa taa'ee jechuudha. Okay. Akkas ture amman tanaati pheenxee miti jechuudha amantiin kee. Jechuun ka hojiin ani hojjechaa jiru yookaan dalagaan ani dalagaa jiru amma dalagaa kan musliima dalagaa jira mana musliimaa hojjechaa jira nyaatallee kan musliimaa fayyadamaa jira waa hundaallee amantaa pheenxee irraa kan na dhorku gochaa jira jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf okay bareeda. Eeshi ijoolleen kiristiyaanaa obboloonni keenya kan dubartoota kan kiristiyaanaa kan mana Saudi Arabiyaa, Dubaay, Kuwait, Qatar, Beirut, Bahrain bakka hunda addunyaa kana irra jiran hundi edaanuu amma amantii pheenxee keessaa bahanii jiranii? Illaa akkasiin jechuu koomediyaan. Ani ofii of ta'ee jira malee nyaata musliimaa nyaachuuni. Nyaata musliimaa nyaachuun fi mana musliimaa dalaguun pheenxumarraa nama ni baasteere. Na dhaggeeffadhu isa kana immoo sii deebisa gaa. Laale nyaata musliimaa nyaachuuni amantaarraa adda nama hin baasu. Garuu nyaata sana nyaachuun uumaa tokkollee rakkoo hin qabu. Amantaa sana yeroo amantu sanitti dirqama hordoffii amantaa sanaaf taasifamu hordofuu qabda ati. Amma nama taatee jirtutti lubbuu foon kee akkuma fayyadamaa jirtu lubbuu keetiifis illee kadhannaa garaagaraan taasistu taanaan macaafa garaagaraan dubbistu taanaan waan macaafte sun si ajaju ni gootu taanaan. Amma naagalee jira. Ammallee irra naagalee jira. Ati kadhannaan goosiftu? Kadhannaan godhattu? Kadhannaa nama godhachaan jiru siin jechaan jira beeki amantaarraa adda ta'e. Kadhannaa godhachaan jirtu ati? Eeyyen kadhannaa godhachaan jiru waan ani gochaa jirullee waan amantii sanarraa adda ta'ee fi amantii sanallee ofitti gaddisiisu. Waan amantii sanirraa adda ta'ate hojjettee jennaan amantii sanirraa si baafte meenaa himi mee waa sadi ta amantii saniin adda ta amantii sanirraa yoo hojjette nama baaftu meenaa himi. Cubbuun kamimtuu amantaa kamirraa nama fageessa laale na dhaggeeffadhu ilmi namaa sitti meen jira. Yaada isaatiin iyyuu cubbuun ni hojjetaa jedhee sitti meen jira. Ilaalcha ija isaatiin iyyuu cubbuun ni hojjetaa jedhee. Dhaabannu malee nuti oromummaa waliin qabnaa jechuudha. Kanaafuu wal kabajuun immoo aadaa keenyadha jechuudha. Kanaafuu anamma amantaa pheenxeetitti kan gufuu na taasise yookaan akka ani irraa xiqqoo taa'u na taasise sitti meen jira jechuudha. Tokkoffaa ani amantaa kanaatiif gahaa miti yeroo siin jedhu haa namni tokko amantaa gaafa amanu gahaa ani amantaa tanaaf gahaa miti gaafette amantaan tun ulaagaa nama ulaagaa guuttatee gahaaf jaamu qaba
yoo maal hojjetan yoo maal hojjetan ulagaan san guutama yoo maal irraa bakka yoo maal hojjechuu dhaban ulagaa ati amantii tanaaf gahaa miti kan jaamu yoo maal hojjetan isa Lali Ahmed amana si deeman jiranaan ariifatini qalbiitiin yoo wal eeggifanne bareedudha yeroo keessatti si wajjina saw jiraadho ko abshir jadi obboleetiko ani laasillee jeeku ani hiriyaa abbaa keetiiti nama guddaadha yaabo suutuma anillee sirraan furadha ati anillee waa gartee macaafa jaraallee hedduu kasitti juuza dila sanin qarane numan daddage suutuma na ibsita tole haadhoko atunan nan jarjarfatina ya Anye rakkoon tokko hin jiru ani kara barbaadde taasisuu nan danda'a. Ishi haadhoko ishi. Hayyee ka'aati nagaa baddaa. Ulaagaa san guutamee ja'anii yoo maal hojjechuu dhabanii ulaagaa san hin guunne amantii tanaaf atiin taatu hajaaman mee maalii dasa. Lali ani amma amantii tokko fakkeenyaaf gaafa amantii kamiyyuu amanii amantii sanaaf atiin taatu hinumaan jedhamu. Maaliifi namni kamiyyuu ulaagaa guuttachuu yookaan okay namni kamiyyuu waan pheenxee ta'eef ulaagaa guuttataa miti. Deebii firraa dalagii kasin ariideefate obboleettii yakka miidhaa siraan ga'uun fadhu se'eeyna deemee raawwadhu deebi'aa dhokko abshir jedhe suutaa mataa keetii darani abshir ni jirti mokutte maaltu gabbu'eena ana gabbu'e moo ijoo Subhanahu wa ta'ala kenna miyuti rajirta hunda keenya gadi arteerta miyuti rakaafadhu qoyaani waliin deemisa monitoring qaba waan ta'eef eenyu gaddarabsila eenyutu akkana godhe eenyu gaddarbata ummata shabaka kan kita hunda keenyatu izumata kan gadarjee maqaa isaati dhaafura wayii tazarganiisa micayyootu nu fudhatee deeme moo akkami yaani micayyoo baasutti hunduma cufanna fakkaate jala siilii ol nu galchi kennaa isaa wayyaa. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ معلش دي فما لكن أنك أبشر ما عليك أبشر كوبلينكي قدا كوبلينكي راي أستاذ بساول دي بساجو قدا مبلياني نالا جبر وري موديترك أبدان أستاذ بساول دي بسا كوبلينكي في تابتابي مو وين دقتنا اتفاق بهم Hey bro.